Kudani mite phone barbaade. Oh, itu kan juga berkali dan tak kasih rupiah ni ergo. Isne itu mana tujuan? جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نما تقوي وقالت قلتي تبقى قالت كاري رب جسني أقل تجارة جزاكم الله خيرا أحسن الجزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نما تقوي وقالت قلتي تبقى قالت كاري رب جسني أقل تجارة Wali rafuda nasta. Asu. Esa es que digo, porque pues ya que está con que chalam ko na. Aso ke dikni. वाले सिंबाले محمد يادا قرآن نمبر يادا قرآن نمبر يادا Jirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya egaa kan isin daawwachaa jirtan qophii naasuuti. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan bakka diimtuu kana subscribe godhaa, warreen duraan gootan ammoo like godhaa, isin jenna yaada keessan koomentii jala barreeffadha. Saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warreen sagantaa kana daawwachuu jirtan galatoomaa isin jenna. Ogeessi kaameeraa keenya ibsaadha har'aan tana. Saniif kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura. Sagantaan nu sagantaa naasuuti. Namni hangam tokko waliif rifata laaluu deemna. Taatee kana kan nu taphattu obboleettii teenya Tasliimii saniif nu faana turaan afeerraa keenya kabajamtootaa fi hordoftoota keenya Ramadaan Kariim jechuu keessan inni raanfanne baatiin tun baatii araaramaati, baatii salaata fi itti jabeessan, baatii taraawwii itti salaatan. Saniif baatii hiyyeessi itti gargaaran, baatii rakkataa itti gargaaran. Warreen mana keessan teessanii timira goda nyaachaa yookaan kaan ammoo sambuusaas nyaachaa, timiraas nyaachaa, sambuusaas nyaachaa. Daawwachaa jirtan galatoomaa isin jecha garuu wanni isin dagachuu hin malle qophii kana share waliif godha akkasumas illee hiriyoota keessanii waliif daddabarsaa qophii kana like gochuun eegalaa isin jenna hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana turaan afeerraa keenya horaa bulaa deemana way hoto isin naafata asirra dhaabatu Okay. Sani mo kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura obboleettii keenya taate. Dhaqaana wayi mul'ata? Wal qixxaannee hima? Okay. 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 Wal kita tegama. Okay. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura taatee tan naasuu eegaltuu isiidha. Saniifuu akkam jettee akka eegaltu naasir warra wal qixxaattanii jirtan. Iccitii waan kanaa maali? Soomanaas deemaa gammachuutu keessaa. Akkasuma jira bee. Akkasumarra gammachuu qabdi waan takka irraa fiyaachuu barbaada. Haayee. Waan bareedaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtan kabajamtoota Yaasiin. Nagee qabdii fayyaa keenya alhamdulillah. Takkalaa majannee qophiin kun itti fufaa jirti. Kana booda sitti fuftii ammallee itti jirra. Saniifuu subscribe godhaa, like godhaa, comment illee godhaa. Ammoo maali isin jechuu barbaada isin hunda keessa. Takkaatan fillee Ramadaan Kariim ammoo ofirra kiyya hunda akkooti yaalachuutu hedduun isin jaalladhaa Ramadaan Kariim. Hunda keessa. Akkoo reessanii keessanii. Ramadaan Kariim isin hunda keessa. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya hanga xumura sagantaa keenyaa nu faana tura obboleessa keenya Naasir Jaama akkasumas illee namni hangamta kanaa soolee qabaa ni ilaalla. Saniifuu badhaasa qaba sagantaan kun warreen sagantaan kana sponsor godhuu feetan lakkoofsa bilbilaa kana nu barreessa. Horaa bulaa deebina. Let's go. رفاتو وفي باتي الرحمة دلبي كل سوف توبت قلبي
يا ملكنا ما بدا فمي Haji maal taate? Makiinaa cabee makiinaan irra cabte fireenu maan qaba? Fireena ugaa qabdu. Fireenni gabbu'a. Gabboon harkaa kutaa bara. Ugaa qofana banuu sin barbaachisu. Asiin ilaala jeeta kan rakkineesii. Yoo sidhaamte qofa baatirii kana moorjeettaa irraa jijjiiruu si barbaachisa malee. Ayyee. Yoo ka fireenni sididu taate rakkoon miila irra jira jechuudha. Maalitti meeqamu Muhammatti meeshaa jijjiiraa Finfinnee irraa malee bara hin jiru ammaasi meeshaa. Maal obboleessoo haji fayyanii jira bara meeshaa. Eessa jira kaa? Mana meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Ismaartaa Tookaar fuula banaan harka bal'aan maamiltoota isaa keessummeessuun kan beekamu. Ismaartaa Tookaar fadhii maamiltoota isaa guutuuf jecha meeshaalee jijjiirraa konkolaataa ooldii fi modeelota ammaa hunda jijjiirraa meeshaalee konkolaataa biyya alaatii galchuun gurguru irratti argama. Amma booda sababa meeshaalee jijjiirraa konkolaataa dhabuun rakkachuun hafee jira ja'a. Manni meeshaalee jijjiirraa Ismaart. Meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Suzuki, Toyota, Nissan, D4DV akkasumas Corolla fi Suzuki meeshaalee garaa mootaraa keessa jiran guututti kaamicha, kolloo, pistanaa fi akkasumatti illee zeeta mootaraa kan kana fakkaatan dabalatan goommaalee konkolaataa orijinaala baatirii konkolaataa umrii dheeraa qabu gaarantii wajjin ni laanna. Eessinummaan gama Ismaart dhufnaan waa takka illee dhabdanii hin deemtan. Arkuutu waa murteessaa hoottaati ilaalaa. Maal kana qofa faayaalee konkolaataa keessan ittiin bareeffattanis ni qabna. Hubadha gatiin keenyas madaalawaadha. Teessoon teenya magaalaa Harar araattanyaa masgida guddaa Imaamul Ahmad gaddabartee meetira 100 irratti gamoo Ismaart jalatti argamna. Dameen keenya lammaffaanis magaalaa Harar moobeelidha. Odeeffannoo dabalataa argachuu yoo barbaaddan bilbila kanaan heloo nuun jaha. Bilbilli keenya Duwwaa 952 dabalata Duwwaa 937 5217 Duwwaa 8 bilbila kanaan heloo nuun jennaan isin cinaa jirra. Mana meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Ismaart Tookaar. Garbicheesa akkan jallatu. Asumatti stuppisa haa. Yoo jarjarte deem bakka. Wayii akka na gargaartuu barbaade beekaa? Na gargaarta. Maal ta'a? Jechuun ni rakkadhe ammumaaf hin rakkadhe beekaa? Maal ta'a? Maal yoo waan akka waan maallaqaan na gargaartuu ta'e beekaa? Saayinfuu na gargaaruu dandeessa ammatti. Maallaqaan qabu ni na hajame beekaa? Hajana basta amma. Tamaariin miti lakke Usmaan karaa deemuuti hajame. Hajaa sanillee himachuun ni ulfaata beekaa dhala waan hin ta'e. Osoo karaa deemuuti xiqqoo deebi'ee amma jira beekaa? Sanii shilfaa fooniitiin dhagee. Foon nyaachuu dandeessa. Jechuun asuma ijoollee gagarii. Garuu wayii jecha dhufnee nama bira garuu osoo karaa deemuun turtaa dhagee. Saniifuu akka ilmoon xiyyeena irraan baaneef naa bituu hin dandeessu. Rakkoo miti. Rakkoo yoo waan biraa fa'aa jiraate malee ni rakkoo. Saniifuu si gaafadhee amma sumarraa hin dhabe jechuudha. Na gaafattee irraa dhabuu miti bar. Wanni ni si kee wanni ati fitte loojii kee ati fitte sirrii miti. Egaa barachuu jirtaas. Barnoota amma dhiseetiin jira. Niin gala duba. Asiin gorsa laal. Kee miti jedhu. Orgalee mataa keenya itti godhu. Mana galii barnoota dhiisite. Galuu saniifuu noolii tana malee hin qabu.
Kudhan daddaran na galchine. Disi bakka. Maaliif kudhan ijee karaarra si dhaabee. Disi bakka. Kudhan mite fooniin barbaade. Assalamualaikum. Sittiin haajame. Garuu kophaa keetiin sitti himachuu barbaade haajaa jabduu na qabate. Haajaa jabduu na qabate beekaa. Namarratti illee natti. Do'aayimaan sii godha kanumatti rabbiin ni beekaami. Akkanumatti do'aayi sii godha. Bira ruudisi bakka ba'a. Rakkoo si mudate. Ati xiqqoo garuu dhisi sin dararu. Waan rakkinan qabu waan si gargaaruu hin dandeenyu yoo ta'e rakkoon qabu. Yaataanis nama gargaaruuf jira. Waan dandeenye nama gargaaruuf jira. Rakkoon maa himachumaa gaariidha. Ni ulfaatallee dhaabee ta'e. Maara buutti nu beeku. Yoo afeerra jira dhisi bakka. Dhisi bakka alatti ulfaatu jira. Dubbachuuni. Furmaata ni qabdi bara dubbachuun gaariidha. Himadhuure. Himadhu. Beektaa yoon himadhee dhabee hamtuudha. Saniifin sodaadhee dise. Rakkoon maali fi rakkoon rakkuma maali maallaqa moo? Ndabdu kan mara fi qarshii shanillee taatu bara waan bakka yoo jaan ndabani. Karaa deemu gurtaani. Karaa raayis qabee ni ulfaata beekaa. Rakkoon qabu yaa bareeduuti. Namni akkanaa kun waan ni miti. Sanii miti ba? Ni ulfaatalleedha. Xiqqoo itti deebi'aan na jira beekaa. Deebi'aan ni beektaami. Na jira beekaa. Sanii fooniin osoo karaa deemu shurrubbaa foonii dhagee. Sababa saniifi foon nyaachuun qaba beekaa keelmoon seenaa raamboo. Himachuun illee natti ulfaate. Sanii. Akkas barbaadde. Sirriidha. Himadhee dabuurra jeetumaan sillee ofuu yaalee ture. Egaa himadhoo itteefin himadhee haa. Maal rakkoon qabu kaanis hangumaan danda'uutu gargaara. Egaa nama uumama qabu nama gargaaraan. Foon naa bittitu. Foon naa bitti. Ililleen bittullee haa. Waan qabdu yoo kam ta'e dhibballee yoo ta'e itti ilaalladhee hin qaaliin ibsadha. Barataadhaaf. Barataan abbaa ilmaanii deemee asumaan dhufe imaltuun dhufe malee silaa milleen waajjira so'anni. Akkumaan imaltuu dhufe as keessatti gore. Qarshiin 10 kaawwamaa naan bittu. Irruman nasiibbata ammas. Qarshiin 10 naan bittu beekaa. Irruman nasiibbata hin jiru siin bittulleedha niin beeka. Fooniin fadee beekaa namummaa fi rakkadhe malee rakkoo akkasii qabaadheetii miti. Ammumaan foon nyaachuu fadee. Gaafadheetillee dhabuu dabbareetumaan duraa deemuun siin jee ture beekaa eegee maddo itteef ni madde. Sanifuu ooma qabduraa na gargaaree akkuma obboleetti takkatti. Uumaan qaburraa inni gargaara bara amma kun dandeettu makiyya. Kunumaa naan bittu haa. Kan marratti hidhatteetu. Foonii fadeemi. Akkanatti hin danda'amu waan feetee hubate akkanatti hin danda'amu. Waan si gargaara marratti ejjaa si gargaara bara amma kanaa waan. Eegaa rabbi ejjaa si akkasumas beeku. Aleekumaaf ejjaa.
Berarti di kelalat. Lagi gaafachuun ni ulfaata. Maqaan keenya Kamal Nanjar. Oke, Kamal keenya galatoomii isii gargaaru beeku. Duraan dursa sagantaa nuti dalagu jiru sagantaa naasuuti. Namni hangam takka waliif rahmata godha. Hangam takka waliif rifata. Sagalee sababni isaa wanni si gaafatte foon naqaalee jira yookiin gaana deebi'aan jira. Foon hin barbaadaa sin jette. Foon qaaliidha san gubbaarra. Saniifu waan qaalii si gaafatte jechuudha. Jireenyi si qaalee jira. Fakkeenyaaf meeqa kan deemne? Qarshii kudhan kanaan kanneen. Kana malee qabdu? Maashaallah galatoomii waan qabdu kan deemne. Uumaan qabuun si gargaara. Yeetii qarshii nyaan biyyadee asitti. Ogenaan korutee maa imaltuun dhufe. Sarara Baabila irraa hin dhufe. Fayyada baafas akkana ol kuteetiin xabala bakka jiran sanii bishaan dhiqadhee dhufe. Obboleessa kiyya tokko as keessa jira. Eessa jira buluudhaaf. Asitti goree jira. Harar kanatti. Akkasitti nama galuudhaaf yeroo biyya edana bileetiin ganama galajee. Asin magaala gabbu'e. Wayyaa amma. Maashaallah okay. Nama gargaaruun siif maali? Nama gargaaruudhaaf darajaa guddaadha. Ka fayyadu. Darajaa guddaadha. Khayrii maan itti harka addaan beeka. Malee Islaamaan fakkeenyaaf Baabilee deemnee qarshiin qofa harka irraa qabda. San gubbaarraa nama kajibu ammaas nama rabbiiti. Nama iyyuu nama rabbiiti. Amma walirra nama rabbiiti si gala. Sigalee nama kajibu miti. Qarshaan nama buuftee qarshii godhan nyaata. Shanan biyyadee dinee fuudhan kan ta'e hin Quraana qaraadoo? Qaree. Ilaalwan. Quraana kana ni irraa hin ture malee hunda tafsiira qaree. Okay. Mee fakkeenyaaf Quraana juzaa 8 irraa ol irraa nu qoree. Juzaa 8 irraa ol irraa. Hiisiin qabu. Hiisiin qabdu? Okay. Quraana kan hundi dandeessu qoree. Wallahumaa fi ati naannoo kana kan ta'a. Juzuma kana keessa. Juzaa amma illee hiisiin qabu. Muka jibu. Wallahi. Okay. Mee ati kanan feete gara inni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم Quraan siif maali? Quraanni moo? Quraanni naaf qaama kiyya. Naaf jireenya kiyya. Naaf hafuura kiyya. Quraanni naaf qaama kiyya. Naaf jireenya kiyya. Naaf hafuura kiyya. Naaf amantii kiyya. Ammaan dura badhaasa argatta. Bagatti keessee duraan dursa Ramadaan Kariimii siin jaa. Fakkeenyaaf warra osoo qabanii qabeenya osoo qabanii makiinaa babbareedu mana babbareedaa osoo qabanii ollaa isaanii gargaarreef. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam aljaaruun jee. Sagalee ollaa keessan hattaa yoo fi distitti waa gootan illee bishaan irra quchiisaadha jee akka ollaan keessan dhufee nyaatu. Akkasuma gosoota akkasumatti akka hiyyeessii nyaatu. Warra saniifoo maal laamtame? Warra sanii akka wal gargaaraniin daamaaf. Akka rahmata walii godhaniin daamaaf. Yoo warri lafaa rahmata walii godhe warri samii illee rahmata isiniifin godhaa jee waan jiru akka rahmata walii godhaniin daamaaf. Saniifoo akka rahmata walii godhan jechuudha. Ollaan akka wal gargaaru akka wal cinaa dhaabbatuun daamaaf. Badhaasa kee tokko. Ayyee. Ramadaan Kariimii siin jaa. Jazaakumullaahu khayran. Galata gaarii rabbi isin haa galchuun jaa. Rabbi isin haa kabajuun jaa. Sadarkaa guddoollee riskii rabbi isin haa kennuun jaa. Maa dhaamsa fayyadamu. Okay, fakkeenyaaf badhaasa irraa kan argachuudhaaf maaltu si dhaga'ama? Gammachuu guddoon na dhaga'ama. Quraana rabbi waan hin argaddeef waan laaftu ilaalamu miti gammachuu guddoon na dhaga'ama. Badhaasni addunyaa irraa kana jechuudha. Badhaasni addunyaa irraa guutuun kana waan khayrii qabu jechuudha. Fakkeenyaaf ammaan kana qarshii 100 si kennuudha moo badhaasa kana si kennu Quraana kana si kennu kamirra filatta? Isa dhumaa? Quraana kana irra filadha. Wallaahi. Quraana kana irra filadha. Maashaallah. Galatoomuu si jaa. Biskeeti. Ayyee. Ramadaan Kariim itti soomuni. Ayyee. 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 Akkasii si jaa. Ayyee. Akkasii si jaa. Ayyee. Jazaakumullaahu khayran. Jazaakumullaahu ahsan aljazaa. Okay. Kun ammoo hanooliti. Ayyee. Qarshii qofa qabdaa? Jazaakumullaahu khayran. Okay. Maal si dhaga'ama? Gammachuu ajaa'ibaan na dhaga'ama yaa'u. Gammachuu ajaa'ibaan na dhaga'ama.
gammachuu dhugaa rabbi waa godhu taa waan ni laatan waan haaree agarre waan haaree kun amma naaf haaree gammachuu guddaan dhaga'ama gammachuu faayisallee waan inni mun beeku jazakumullahu khairan ahsan aljaza rasul alayhi salatu wasalam nama tokko yoo galata galchuu dababban galata gaarii rabbis ni agalchu jaadaa je jazakumullahu khairan ahsan aljaza rasul alayhi salatu wasalam nama tokko yoo galata galchuu dababban galata gaarii rabbis ni agalchu jaadaa je Kanaaf jazakumullahu khairan jazakumullahu ahsan aljaza. Amin amin. Okay, dhumarratti fuula biyyaalaati yookaan ammoo nama ni qabda. Qab. Okay, nama Ramadan Kareem jechuu beekumme ji nama carraan keeti siif banna jechuudha wal irra. Ayya Ramadanul Kareem jazakumullahu khairan baga rabbiin itti isiniin ga'e jaa. Jaartiin qabda? Inni qaba warra ilmaan ni qaba. Ilmaan ni qaba ilmaan torban qaba. Mashallah. Okay. Jaartiin ta'e gaafa garaa labbite idee gaafa itti firusan maal faana bidhattee siiraal sun. Ani jaartiin tiyyatuun deebi'aan qaba waan kana naadiyaa isaallee naan hin jenne naan jaameen turre. Siiraasituu kan siiraasituu miti. Raaziyaa tajaamtu san. Mashallah. Sanama rabbinaa kanne. Ka rabbiin galatoonfadha kanarratti illee. Miskina miskina. No, yoonu beedi miskina daadhi jaatilleen teedillee miskina daadhi atillee nama amala bareedaa qabu. Maashaallah amala kee waliin irratti siyaatisu. Galatoon sun yaa buleessa kiyya. Dubartiin siif maali? Dubartiin naaf haadha. Anaaf obboleettiidha. Naafis jaartiidha dubartiin. Dubartiin qaama kiyya. Maashaallah. Qaama kiyya uffata kiyya. Okay, jaartii teetiin gaa. Ramadan Kareem jiru maqaa isii deebi'e. Ramadan al-Kareem bagattiin isin ga'e Faayisaa Idrisiin jaa. Faayisaa Idris jaamti maqaan isii. Akkasumatti Faayisaa Idris bagatti isin ga'e jennee jecha warreen addunyaarra maraa irra jirtan warreen amantii Islaamaa qabdan hundinuu bagatti keessan bagatti keenya Ramadan Kareem isin jenna. Obboleessa kiyya rabbiin si haa kennu. Fakkeenyaaf namni fi gaarii dalagee gaarii argata. Hanguma gaarii dalagan gaarii argata. Galatoon isin ga'e obboleessa kiyya Ramadan Kareem horii bulii deemanu. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ashir. Enggak teraduranle. Ashir. Jazakumullah khairan. Ashir. Itizna bulch. Assalamualaikum. Sittin hajame hajana basta. Ma je aradi. Machulen fata beta. Machul fata leda. Machul. Nagargaru dandeessa ni rakkadhe. Ni rakkadhe nagargaru dandeessa. Rakkooti esti madu. Maal seete deediyaan na jira beeka. Deediyaan ni beekaa. Na jira beeka. Tani osoo karaa deemu jirutti shurufkaa foonii dhaqee foonii nyaachuu barbaade foonii bitachuu fadhe. Hanguma dandeessu rubullee taatoo kana. Maallaqa akkasii qabu miti. Maallaqa moo qarjaatee moo torbaatee meeqaa qabaarratti?